shamarree waggaatti maanistireeshiniin yeroo tokko qofa itti dhufu yookiin laguun waggaatti guyyaa tokko qofa itti dhufuun wal qabsiisnee har'a rakkoo kanaaf furmaanni maal akka ta'e isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkasumas warroonni maanistireeshiniin yookiin laguun marsaa isaa yookiin yeroo isaa eeggatee isiniif hin dhufne akkamitti sirreessuu akka dandeessan furmaata isaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Hanga xumuraatti ana waliin ta'a jecha chaanaalii keenyaaf yoo haaraa taatan subscribe gochuudhaan chaanaalii keenyaaf maatii ta'a. Yeroo hundumaa viidiyoo faayidaa qabeessaa fi barnoota ciccimaa isiniif kennan qabannee ni dhufna. Akkam jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jecha garuma odeeffannoo keenya kan har'aatti ceenaa na waliin ta'a. Egaa hordoftoota keenya odeeffannoon kun jechuudha gara keessaatiin naaf bilbilameeti jechuudha kan naaf dhiyaate. Shamarreen takka biyya Itoophiyaa irraa gara biyya Arabaatti deemtee jirti. Yeroo ammaa kana kan jiraattu biyya Arabaa keessa. Yennaa Itoophiyaa keessa turtetti maanistireeshiniin yookiin marsaan laguu jechuudha kan itti dhufu kan argitu jechuudha. Akkuma nama kamiyyuu noormaalii ture yookiin fayya qabeettii turte jechuudha. Amma erga biyya isheetii baate waggaatti yeroo tokko qofa itti dhufaa jira jechuudha. Waggaadhaan itti dhufaa jira. Wanni kun baay'ee waan ishee yaaddesseef gaafii kana na gaafattee jirti jechuudha. Maal gochuun qabaa? Ani yennaan biyya koo keessa jiru akkuma nama kamittuu yeroo isaa eeggatee dhufa ture. Amma garuu naan jette. Amma garuu waggaatti yeroo tokko qofan argaa jira naan jette. Okay, anis gaafii kanaaf deebii laachuudhaaf baay'een yeroo itti fudhadhe. Garuu hordoftoota kiyya deebiin gaafii kanaaf jechuudha deebiin baay'ee salphaadha. Waan baay'ee salphaa fi haaluma salphaadhaan argachuu dandeessu jechuudha. Wanti isheedhaaf furmaata ta'uu danda'u yookiin marsaa laguu ishee sirreessuu danda'u jechuudha. Kanaaf rakkoon kun kan ishee qofaa miti jechuudha. Namoota birootis yennaan ani namoota adda addaa mari'achiisu dhimma kanarratti jechuudha. Ogeessas yennaan mari'achiisu namoonni marsaan laguu isaanii harkaa bade hedduudha. Kun waan noormaalii ta'edha yookiin waanuma jiruudha waan naan jedhaniif namoonni waan akkanaa isin qunname yookiin marsaan laguu keessan kan isin jalaa yeroo isaa eeggachuu dhiisee yeroo malee dhufu yookiin dabarsee dhufu jechuudha. Yookiin yennaa dhufu isinirra turu yookiin immoo xiqqoo mul'atee ammas ture ergasii ammas xiqqoo turee mul'atee akkanatti isin jalaa ciccitu jechuudha. Wanti kun waan sirraa'u jechuudha. Kanaaf rakkoon kun erga rakkoo nama baay'ee ta'ee mucattii kanaaf qofa deebii kennuu osoo hin ta'in namoota rakkoo akkanaa qabaatanii namoota ittiin himatiin yookiin biyya alaa jiraatanii furmaata argachuu hin danda'iniif keessattuu lammiileen keenya ijoolleen keenya kan biyya Arabaa kana keessa jiraatan jechuudha. Firiidamii waan hin qabneef waan bilisan ta'iniif waan mana namaa hojjetaniif waan hundaaf akka barbaadan ta'uu hin danda'an jechuudha. Garuu wantoota hedduu gaafii isaan anaaf dhiyeessaa jiran irraa hubachaa jira jechuudha. Akka isaan firiin ta'in akka isaanis namoonni hedduu dhiifamanaaf godha. Ijoolleen keenya kan biyya Arabaa jiran barnootas baay'ee kan baratanii miti. Kan nama barnoota hin qabnedha jechuudha. Kanaaf namoonni akkanaa kunniin baay'ee miidhamu. Namoonni beektan ni beektu. Akkuma keessanitti ilaaluu hin qabdan yookiin deebiin waan kanaa waan salphaa ta'eef furmaanni waan jiru furmaata kana himuun gaariidha jechuudha. Salphumatti isaan mana yaalaa deemanii bitanii itti fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Okay. Rakkoo kanaaf furmaata kan ta'e jechuudha. Taableetiitu jira jechuudha. Taableetii yookiin kiniiniitu jira. Kiniiniin kun istaayil jedhama. Istaayil kiniiniin jedhamu kun daha kan dhorgudha jechuudha. Kiniinii daha dhorgudha. Kiniinii daha dhorgu ta'ee amma asirratti wanti hubachuu qabdan kiniiniin kun daha ni dhorgaa ni liqimfama. Daha ni dhorgaa garuu marsaa laguu ni sirreessa. Okay. Salphumatti jechuudha. Kiniinii kana guyyaa 20 naannoo guyyaa 21 akkasii jechuudha kan fayyadamtan. Tartiiba isaa ogeessi mana yaalaa yookiin bakki qoricha irraa bitan sun isinitti himaa jechuudha. Qoricha kana argachuudhaaf warri biyya alaa jirtan mana yaalatii ni argatu. Istaayil jettanii bituu ni dandeessu jechuudha salphumatti. Kiniiniiwwan birootis ni jiru. Garuu shamarran fakkeenyaaf gaafii kana kanaaf dhiyeessite
maatii hin qabdu yookiin abbaa warraa hin qabdu hin heerumne jechuudha. Mucattiin kun dhiiraanis wal quunnamtii hin qabdu gonkumayyuu garuu marsaa laguu kun haala kanaan rakkoo keessa akka galtee fi waggaatti yeroo tokkotti dhufaa akka jiruu fi akka yaaddofti fuuldurattis ilmoo godhachuu nan danda'amuu hin danda'u jettee waan nagaafatteef jechuudha. Noormaalii laguun tartiiba isaa sirna isaa eeggatee yoo kan hin dhufne ta'e jechuudha. Booda firee godhachuudhaaf yookiin ilma godhachuudhaafis rakkoo ta'uu danda'a waan ta'eef furmaan isaa waan salphaadha. Kiniinii kana bittanii tartiiba isaa eeguudhaan fayyadamuudha. Daha dhoorguudhaaf haa ta'u malee miidhaa biraa hin qabu jechuudha. Isiniif miidhaa biraa hin qabu. Maanistireeshinii qofa isiniif marsaa isaa isiniif ni sirreessa. Kanaan alatti immoo jechuudha. Daha kan dhoorgu jechuudha. Daha kan dhoorgu kana fakkeenyaaf amantaadhaan wal qabsiistanii yookiin fakkeenyaaf warroonni amantaa musliimaa shari'aan ni dhoorgaa hin fayyadamtanii jechuudha. Waan kana garuu maanistireeshinii qofa sirreessuufi malee wanti lubbuu isin baastan hin jiru. Fakkeenyaaf amma yoo dhiiraan wal quunnamtii kan hin goone ta'e isin hin ulfoosanii jechuudha. Garuu marsaan laguu keessanii yoo kan badee jiru ta'e kun waan cubbuu qabu hin ta'u jechuudha. Qorsa waan ta'eef marsaa laguun kun marsaa isaa eeggatee akka dhufu qofa isiniif fayyada malee dhiibbaa biraa hin qabu jechuudha. Warri maatii hin qabneef jechuudha. Warri maatii qabdanis waan kana haalli itti fayyadamtan muslimootas yoo taatan jechuudha. Wal quunnamtii saalaa naannoo erga qoricha kana fudhattanii geessitanii qofa kan gochuu qabdan yookiin dhiiraan kan walitti dhufuu qabdanii jechuudha. Maaliif shari'aa keessan eeguudhaaf akka haraama isinitti hin taane jechuun wanni kun akka cubbuu isinitti hin taaneef jecha jechuudha. Wanti dhiibbaa biraa qabu hin jiru. Fakkeenyaaf namni lubbuun namaa waan ba'uuf jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko akka hin ulfoofneef qoricha fayyadamaa jira jechuun akkuma nama ajjeesitti waan ilaalamuuf jechuudha. Kanaaf wal quunnamtii saalaa hin godhina, dhiira walitti hin dhufinaati. Marsaa laguu keessanii guyyoota kana booda isiniif ni sirraa jechuudha. Qorsa kana fayyadamuudhaan salphumatti taabileetii kana fayyadamuudhaan yookiin kiniinii kana fayyadamuudhaan rakkoo ani amma haasa'e kanaaf mucattii waggaa waggaatti ergitu kanaaf Itoophiyaa keessa yennaa turtetti akkuma durba kamiyyuu ji'a ni ergiti. Marsaasaa noormaalii eeggatee ni dhufa jechuudha guyyaa isaa lakkaa'ate. Erga biyyaa baatee haala qilleensaatiin wal qabachuu danda'a. Rakkoowwan hormoonii adda addaarraa ta'uu danda'a. Qaamni keenya jechuudha yeroo garagaraatti haala koondishinaal kan ta'e akka naannoo irratti hundaa'uudhaan amala garagaraa fiduu ni danda'a jechuudha qaamni keenya. Rakkoon kun mucattii kana erga biyya keessaa baatee ishee quunnamee kun baay'ee ishee rifachiisee jira jechuudha. Deebiin ishee salphumatti jechuudha. Isaan yaala biraa isiniif ni kennu jechuudha. Garuu marsaan laguu fayya qabeetti yoo ta'e yoo gadaamessi ishee laallamee qulqulluu ta'e salphumatti qoricha kanaan sirraa'uu ni danda'a jechuudha. Yoo garuu qoricha kanaan sirraa'in ispeeshaalistii gadaamessaatiin laallamee ni sirraa'a jechuudha. Hordoftoota keenya marsaa duraatiif yookiin yaala duraatiif hanga biyya keessan galtanitti yookiin rakkoo kana erga qoricha istaayil jedhamu kana fayyadamtanii yoo isiniif fiiksin godhin yookiin rakkoo kanaaf furmaata yoo isiniif hin ta'in jechuudha. Ispeeshaalistiidhaan laallamuu qabdu. Ispeeshaalistii gadaamessaatiin jechuudha. Hakimoota jechuudha. Hakimoota dhimma gadaamessaa qofa irratti ispeeshaalaayiz godhanii laallamuu qabdu. Altiraasawundii laallamuu qabdu jechuudha. Okay, kanaaf deebiin isaa akkuma har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Turtii keessaniif baay'ee galatoomaa, baay'een isin jaaladha. Gaafii biroos na gaafachuu ni dandeessu. Nagaan haftaa. Goodbye.